Maraan dagannee fi kan na bochisu yeroo mara dargaggoonni akka kullee irraa baratan jedhee kana yaadu yeroo biyya irraa dhufnu kana maallaqa humaayyuu qabu harka irraa fixadheera. Dhufnee naannoo as ganda haraa jedhamu kana mana wayii kireeffadhee qarshii 400 qofa kiisiidhaa qaba. 300 mana kiraan kafala yeroo masanii ishiin ulfaa ji'a 3ti uffata wayii hawsaa wayii bichaa nan qaba. Waan si dhibu kan yoomiyyuu dagachuun dandeenye lafa gogaa kanarra sharaa uffannee guyyaa 15 wajjin bulle. Ishiin ulfaa ji'a 3 garaatti qabattee guyyaa 15 hin bulle achuma keessaa barima sana irraani. Jireenya koo keessatti guyyaan itti hidhii koo saaqee firaa firiyaa wajjin kolfeedha. Kanneen guddina koo jibban garuu mataatu lafa ilaale. Feenuu koo dhala mararee ijaansi ilaalee hin quufne. Ibsaa dukkana keessatti hawwaniidha. Bakkalcha goroo waaqaa urjii bareechituu samiiti anaaf. Jaalala siif qabu dubbadhee fixuu hin danda'u. Maalan godha dhala koo humna koo ol taanaan sirraa addaan bahe malee keessi koo tasuma otoo siin argatiin daqiiqaaf yoo ture na miidhama. Feenuu koo barreessuun dadhabe jidduutti imimmaa naqachaa jira. Garuu gaaf tokko akka ati na barbaaddattu nan beeka. Abbaa koo naaf fidii jettee guyyaan harmee kee itti cinqitu ni dhufa ta'a. Kanaaf jecha amma guyyaa sanaatti homaa ofirratti murteessu. Murtoo haati kee fudhatteen jireenyi keenya diigamee nus adda baaneerra. Haati kee yeroo hunda waan faallaa koo malee waan irraa wanneef yeroo dheeraaf waliin jiraachuu hin dandeenye. Wannan ishii gorsu hunduu hamaa ta'ee ishii fiigama. Fedha ishii eeguuf jecha bu'aa bahii hedduu yaalii taasiseera. Garuu yaaliiwwan garaagaraa haa taasisu malee gara jabummaan isheen gaafa guyyaa 21 ji'a 2013 anaa fi dhala gadaamessa ishee saaqee bahe irratti raawwattee deemte kan yoomuu hin dagatamnee fi godaanni san qorra ta'ee na keessatti hafe. Feenuu koo jireenyi koo takkaa boqonnaa argateen beeku. Yeroo hunda waa'ee kee yaadeen akka namaatirraa duuteen bu'aa oola. Ko'ummaan jireenya koo dhaalee nagaa waan jedhamu ijaan arguu dhabeera. Haa ta'u garuu gochaaf jecha haadha kee gaafan yaadadhu bultiif garaan na cita. Anaaf harmee kee araarsuuf jecha maatiin ishee yaalii tokko illee hin goone. Feenuu koo hedduun si jaalladha. Si malee iji koo jaamaadha. Gaaf tokko akkas si argadhu nan beeka. Hamtuu sin argin gaariin sin darbin feenuu koo. Ana osoo hin ta'in jaalallee kee isa yeroo hundumaa kan waan hunduma keessatti yeroo fi haala ilaalee nama hin ganne waaqa uumaatti dabarsee silaadheera. Feenuu koo marartee koo takkittii koo damma koo nagaan naaf jiraadhu. Xalayaa kan akkasiif barreesse ana abbaa kee Zagayyee Baacaa godina Shawaabaa Adaamaarraa. Dhala koo godina Arsii Aanaa Roobee hedduu dagannee fi kan na bochisu yeroo mara dargaggoonni akka kullee irraa baratan jedhee kana yaadu yeroo biyya irraa dhufnu kana maallaqa humaayyuu qabu harka irraa fixadheera. Dhufnee naannoo as ganda haraa jedhamu kana mana wayii kireeffadhee qarshii 400 qofa kiisiidhaa qaba. 300 mana kiraan kafala yeroo masanii ishiin ulfaa ji'a 3ti uffata wayii hawsaa wayii bichaa nan qaba. Waan si dhibu kan yoomiyyuu dagachuun dandeenye lafa gogaa kanarra sharaa uffannee guyyaa 15 wajjin bulle. Ishiin ulfaa ji'a 3 garaatti qabattee guyyaa 15 hin bulle achuma keessaa barima sana irraani kan saraa koo itti nan fufee adeemsuma sana keessa meeshaa xixinnoo bitachaa firaashallee bitachaa adeemsa sanaan eegalle. Adeemsi suma faana hojii humnaa kan hojjetti moo suma qofatu hojjetamoo keessaayyuu ulfaattee dubartiin tokko yeroo ulfaa boqochuudha kan isheen qabdu amma filannoon isin qabdan immoo hin jiru akkanatti maa jirtutti qarshii gaa waan hin qabneef isaan keessatti bu'aa bahiin isin dabarsitan. San keessatti gaa bu'aa bahiin ani dabarse ishiin tarii ishiin hojjechuu hin dandeessu otoo ulfallee ta'uu baatte hojjechiisuun barbaadu. Nama jaalladhu tokko hojjechiisuun barbaadu jumna. Tarii yeroo sanatti kan siraa qarshii 80 oola ture. Mo'allee hin qabu. Ishiin manuma oolti. Ani gaa qarshii sana 80 sanaan hojjedha. Garuu guyyaa 15 sana keessatti lafa gogaa sana irra yeroo waliin rafnu waadaa waliif galle
anaaf si'i wantumti kamuyyuu dhufu du'a yoo ta'een ala wanti kamuyyuu addaan nun baasuudha waadaan nuti achitti olii galle kan yoomiyyuu hin daganne. Adeemsa sana keessa dabarree hanga bakka hojjedhee algaa bitachuutti meeshaa manaa guuttachuutti nan ce'e. Adeemsuma sanaan utoo jirru gaafa dayisa jala geechuu mudannoon taa'anii tokkotu natti uumamee ture. Inni sun egaa guyyaan mana yaalaa takataattalte guyyaan jala ga'eera. Ani kanan oolu hojjaadha. Yeroo sanatti ganda haaraa naannoo Oromiyaa baankii dakka kanaan hojjedha. Ishiin as gandaaraa gara olii kana jirra. Guyyaan dhumateera nuun jedhanii nutti himaniiru. Yeroo kanatti gaafa sana qursii osoo hin nyaatin sigaatarraa kan ka'e gara hojjaatti nan deeme ganama. Silkii wayituu natti bilbilame. Silkii haaraadha. Maqaa koodhaaniitti narratti cufan. Silkii sana gaafan deebisu naasee nu dide silkii. Toon hojjaa hojjechaa yeroo namichi na hojjisiisu osoo nan argin karaa biyyaansi daqiiqaa baajaajiidhaan daqiiqaa 30 deemsa. Fiigichaan hojjaa sana addaan kutee oduu abbaan na hojjisiisu sun nan argin fiigichaan mana ga'ee ishii ilaalee hin deebi'e. Ishii tarii ishiitu bilbilatee laata jedhee gaafan galu ishiin naguma jirti. Ammas deebi'een guyyaa tokko keessatti si'a 3 hin deebi'e karaa sana. Bilbiluma sanatu sirriitti bilbilamaa ture? No shakkii bilbilte baajaajii wayiin yaamte. Seenaan hin daganne keessaa yeroon baajaajii sana fuunee gara xeenaa dhaabaa gandaaraa jiru kana geessinu. Ani egaa dubartiin akkatti deessu hin beeku siin jedheera. Na biratti deessee hin beektu. Achi ishiin ni miidhamtidheen baajaajii keessatti illee teessoo irra akka ishiin hin teenye akka harka koo jala godheen deemu ofirratti baadhe jechuudha. Achi yeroo beeksnu hojjetaan achi keessa yookaan dooktorriin jechuudha. Ani ishiitti rarra'een jiraa dhufee xirraana darbe. Inni gadhiisi adeemtu ofuma ishiitti ajajjabaattu jechuudha natti fakkaate. Gaafa inni akkas na godhu ani immoo akka harkaa miidhamtu barbaaddeeti moo maal barbaaddeeti jedhee booskiin dhabuuf gaafa nutti jedhu namoonni irraa na qaban. Ishumaaf malee ani ishii miidhuudhaaf miti waan jedhu wayii natti dubbate. Deemee mirindaa waa bitii fi koottu jedhanii na erga. Fiiguu koo suuqiin arjiiniin gama turte dildila jira dildilaan ce'u. Ani fiiguu koo malee arjiinicha illee agarree bineensichi keessa jiraachuun agarre. Yoo nan fiigu akkuma fiiguunaan gadi bu'e bineensichi as jeenaa jira. Natti iyye bineensichi illee rifaaturraa sagalee dhageessise. Ani illee rifaaturraa achitti nan kufe bineensichi na bandiidhaa sokkee achi ka'een mirindaa san bitee gaafan deebi'u. Toon biraan ga'een deessee waan jedhamu karaatti natti bilbila. Daa'ima argattanii waliin jireenyi keessanoo san booda maal ta'e? Eega deessee booda maatii ishii ilaaluudhaaf gara maatii ishiitti namaan bilbilchiiseen ture. Bilbilchiisee maal jedheen bilbilchiisee ishiin garuu deesseerte yeroo kana mucayyoon da'uu dadhabdee dhaqqabaa waan jedhu wayitaan namatti bilbilchiise. Waan isaan jedhan ilaaluudhaaf. Yeroo akkana jedhameetti yeroo isaan achi namichatti bilbile sanitti dubbatu nan dhagaa. Ani mucattee akkana jedhamu hin qabdu. Duuteerti ishee awwaaleera waan jedhu deebii akkasii deebisan. Gaafa deebii akkasii deebisanii bakka garaan kutadheen itti dhiise ishiin sima dhageechi sima dhiise. Achi keessatti mudannoon egaa daa'imni dhalatte booda waliin dabarsine jaalaluma bareedaadhaan dabarsaa turre. Egaa akka turtii egaa daa'imni dhalatte turtii waggaa tokkoo fi ja'a booda haati ishii araaraaf abbaa mana keessa cinqite. Haati ishii araaraaf hin cinqite. Gaafa cinqitu abbaan fedhan qabu ture. Akkuma ta'etti hin araaramne jedhanii namoonni natti himanii kabajnis ka barbaachisanumarraayi. Gaafa isaan araara fedha qaban jaarsanan erge akkuma malsii wayii godhanii nu yaaman. Yeroo kana haati koo jirti. Haati koo kabaayyaan jedhamti. Ishiitu na daggase. Isaan nu yaamanii malsii godhanii nu yaamanii hin araaramne. Egaa araaramne booda abbaan fedhan qabu siin jedheera. Tariin gorsa ta'ee maali waan isaan agaluuti. Egaa araaramne booda amalli ishii qayyaramaa dhufe. Yeroon ajajuutti na ajajamu irraa kan hafe bakka amala duraan hin qabne malsii faanatti deebisuu eegalte.
achi keessatti waldhabbiin jidduu keenyatti uumamaa dhufe. Waldhabuu dhabuun, walii ajajamuu dhabuun dhufe. Sanumarraa kan ka'e yeroo tokko wal lolle amala duraan hin qabne baasee dheentume dhaane. Yoon dhaanu kana galgala dhaaneen ganama an hojjaan deeme daa'ima badheetti gattee gara maatii ishiitti konkolaataa qabattee imalte. Mucaasuma biratti gatteet? Ani hojjaa deemeera. Obboleettii koo tokko turees naannoo Adaamaa kana jirti yeroo sana ishii bira geessitee inni ni dhufa. Naannoo kana hojjetaa gabaan deemee dhufettee daa'ima ishiitti kennitee deemte. Yeroo dhaan booddee daa'imni ni booddee gatteet? Ani hojjaa deemeera. Obboleettii koo tokko turees naannoo Adaamaa kana jirti yeroo sana ishii bira geessitee inni ni dhufa. Naannoo kana hojjetaa gabaan deemee dhufettee daa'ima ishiitti kennitee deemte. Yeroo dhaan booddee daa'imni ni boochee yoo boochuu daa'imni bu'aa jirteetti natti bilbilte. Maal haa ta'e sadaiite gaafan jedhu gabaa deemte inni ni dhufa isatti bilbilaa. Kana kaadheen gaafan dhagu daa'imni boochi daa'ima koo ofitti nan fuudhee mana gaafan galu mana uffanni ishii muraasa fudhatte daa'ima nan qabadde. Yeroo sana daa'ima haati koo hin jirti gara haadha kootti fudhadheen deeme. Bultii 15 ishii bira nan kaa'ee namoonni iddoo seenanii nu araarsan yeroo sana. Nu araarsanii yeroo sana nu araarsan malee abbaan dhoskeet yoo inni sitti dubbate diibii kootti dhee tiraanspoortii dhoskee kenneef. As keessatti gaa dhirsaaf niitiin laga tokko waraabamu jedhama. Gaafa wayii birrii damuuzallee fudhanne harkaa dhabeen birrii wayii na gaafatte hin qabu yoo damuuza fudhadhe si kenna jedheen dhumatti dubbadhu shaanxaa gaafan dhaqee barabbaru birrii 200 shaanxaa keessatti arge. Too birrii 200 mana jiru maaf na gaafatta kan hin qabda miti jedheen gaafa nuti dubbadhu inni kiyyaa miti. Eessaa fiddee kan akkana maaliif si kenne gaafan jedhu dhuguma natti himte yoo inni sitti dubbate deebi'i koottu naan jedheen naa kenne. Bakka homaan leetti dubbanne garumatti qabadheen addaan nu baasuu fedha qaba akka inni fedha qabu hubadheen bakka achumatti dhiise. Mee ammoo waliin jirtu moo adda baataniittu? Amma akka carraa ta'ee gargar baaneerra. Iddoo tokko hin jirru egaa gargar baane naannoo ji'a maskaramii keessa naannoo guyyaa 21 irraa kaanee gargar baaneerra. Sababuma maatiin gidduudhuma seenan saniin immoo wal dhabdeen keessan maal ni dhuma? Sababbiin wal dhabdeen keenya ni dhumaa gaane hojii alatti bobba'een hojjedha. Gara dhumaa kanarraa inaaffaa waan jedhamu tokko fidde baay'ee inaafti. Tarii hojiin koo konistiraakshiniidha waan ta'eef hojii ijoollee dubaraa wajjin illee waliin nan arga. Bilbila koollee qabatanii naaf bilbilu nis isaaniif nan bilbila. Yeroo bilbilamu kana bilbila sana keessaa qabatteet gananii bayeefaa bilbiltee maal isinii ta'a hariiroon isin waliin qabdan maal akka jedhu waan akkasii sana gaafatti. Yeroo gaafattu bakka ijoolleen dhuguma jirutti himanii yeroo ishiin amanuu hin dandeenye. Walitti dhiyeenyaati iddoo hojiitti nama wajjin walitti ni dhiyaatta. Jaalalli uumame hin jiru garuu akka bolmaatti namoonni hojii isaanii irratti dirqama waan walitti isin fidu walitti dhiyaatu walii bilbiltu. Shamarran bilbilan kun eeggati mana galtee kan bilbilan si jeequuf immoo sababuma hojiiti kan isaan bilbilan. Tarii kunis ishee yaaddessuu danda'a. Haasaa namaa irratti shakkuu dandeessi waan ta'eef. Yeroo baay'ee hin bilbilu shamarranii. Yeroo bilbilan kana isaan hojii maafi. Garuu ani uumama koo keessatti amala namatti dhiyaachuu nan qaba. Baay'een itti dhiyaadha. Nan qalladda nan kolfa malee adeemsa biraa keessan galu. Garuu isheen kan ittiin eegdu adeemsa biraatti. Sababbii sanarraa kan ka'e jidduu keenyatti lolli illee uumamee akka duraan hin jiru. Wal amanuu waan jedhamu sun iddoo keenya muluma guutumaan guututti bade. Bakka itti meellee taa'ee gorseellee aga maatii dirasiitti yaa'ame bifa kanaan na shakkaarti jedhee abbaallee teechisee gorsee na dhaga'uullee na amanuullee hin dandeenye. Sababbii kanarraa akka ka'e egaa akkuma ofii keetti yaaddetti siifaa ta'u jedheen ittuman dhiise.
gaaf kaan bakka ciqiciqiin hin baay'ate gaaf ciqiciqiin baay'atu anis uumama koo keessatti amala sadiin qabaman amalli koo inni sadeen namaafis barumsa ta'een yaada garuu amalli koo tokko yeroon aarii sanitti obsan qabu yeroon aarii sanitti obsan qabu wanta yaadi sana yeroo sanan murteessa isan murteessi sana moo yeroo sanan raawwadha isa kana sadiin tun rakkise yeroo shiin bakka na jagajeetu kana nan dhaa bakka amalli koollee baay'ee natti cime nan dhaa bakka obsan qabu sababbii kanarraan kan ka'e magaaluma Adaamaa kana keessa waliin jiraannu akka carraa na dhukkubeena hedduudhaan akka hin taanetti na dhukkube